Chogi sunte he left hanga baru yekati. Padalinya materu. Itu normal edukasi kalau leo gak kenti edukasi. Iya, akasiti. Amin di luar katanya orang baik edukasan pademe, wah shortan dosen nak abdi. Kasu kabaya, akasiti on fula gale serbuyasan madin. Gak macam edukasan ini orang kenti edukasan orang baik edukasan. Kita lihat jutin. Ada sojromo warama. Ada sojromo. Ada kerja gini gak kenti edukasan orang baik kamu kenti edukasan. Sanggup je kawan agak, insyaallah nama dia kan apa tim. Gak. Ini dia kan mau, Tahu dah gacan dia. Balik ada gansun. Karat tu dia mani ni khani lalan selalan ko bambar. Sabatich. Nama tu kau jera nama jaga sudi dek mede. Minjir khana dia kaisa. Turre mere amma ga tuture ga bade nan illa linje na misina kadugati wallahi billahi la liranja akada wal dalal wara kaydi yendani no lalan jiran aka lalan ay amma le sudi jiran nam suni so eni lalan akasi to lagale so mutamte gana madakani warra kasi sambodan dirren teti farfi khati mushuran nyaata godhu ke buna dhabu guyyaa meeqatti eegaltee yerumte hanga warri ishiidha millaashi amutti millaashi yeroo jamu maatiin ishiititu waa hunda qopheessifi nyaata barbarree shiroo jinni waa hunda waan ittiin godhattu waan ittiin nyaattu wanna hunda qopheessanii fi hanga yaamanitti dubartaatee bishaan godhashan hanga warri yaamutti fedhu no godhashan ittiin jiru yoo hanga fedhe xiqqaate torbee sadii anama baadii takkaa fi torbaan takkatti na yaaman so hanga maatiin qophootee siyaamtutti maatiin tadhee maatiin intalaa jechuudha. Haala asmara naannoo wajjin gidee amma gidee tokko yeroo dhiyoo asmara irra ta'e fa'a. Saawwan baadiyyaa magaalaa tarii. Amma fakkeenyaaf sargiin akka carraa ta'e gidee garbuu gahurra yoo ga'e hanga fixatanii fa'a beelamuun jira yaadudha garuu akka seeratti godhama. Keenya waliin fuudhu akkasitti keenya yeroo tammoo fuudhamee kaa yeroo midhaan muraadhaa gartee lafti boonatti ci garagale. Akkasuma kennarre. Yaa yeroo isa wal fuudhanii maatiin qophaa'anii jennaan torbaan lama bira ni dabarsanii lama bira ni dabar. So an torbaan takka baay'ee takkaa fi guyyaa torbaan takka na yaaman. Yaani guyyaa 38 na yaaman jechuu gaafsan. Amma kawwannoo hoosh amma kenna wal fakkaataa jechuudha. Amma naannoo kennatti hin jedhe wal fakkeenya amma kiba fi kaas fakkeenya makiin amma osoo baala jiraatee guyyaa 15 ijaarin argitu jedhe. Ganama fincaalu ganama baati mushuraan haadhanii innis akkasuma bara gadi bu'an warra mana bira dhufu malee haala gabuun illee wayii itti godhanii suutatti sumii baatee jechuun akka ammaa kana lafa magaalaa namni yoo ta'e shitbeetti warra akkasitti jiraamire sumii baatee osoo namni irraa afaan kaane waan alaa barbaadu godhatee ol deebitee maratee ciiftee akka bofaa mushuraan guyyaa 15 biyya keenya. Keenyaatiif nagaan qamaa dhiichisaa olti giseen mana jiran haala maga dimbaadha haala deemtee qoraan cabsuu nyaata godhu maaliin hin jiru. Mana keessa garuu mana abulu qalama jira jennaan qalama jaaba naannoo keenyatti. Aruusa jechuun mana aruusaa sana dhaquuf barcaa isaa maammadoon Itoophiyaa nagaan jimaas jala haatee ayyaanni isaa harkaa qabatee barcaan dhamaatiin achi ganama galgala san garriin ni gawwachi. Zanaa jettee ofirraa qabaatee gaafa warri egaa isin qaamollee beekuu baate dirqama barcaa garaabaa jalaa ni tareefi bakka jimaa dirqama mana teessoon jalaa qulqulleessuu saniin ala waan gootu. Nyaata jalaa ni buuti. Suuraa harargeetti galee fuudha ammaa irraa haa kennu ta'een akka bofaan marattee godha keessa ceefti. Jeeda lumatti kaayima qaamu shuraan. Tamarri kutulle harargeetti yeroo waan geessa. Kurashanii tokko dhayaa teeraa taadeen urra barcaa goota. Dhagee doktor Abdii Muktaar akka hin jeeqan naannoo warraa silii gaazee fincooti saasanaa buloossatti fincooti nama warraa dhokatanii mijaarii. Qalqalli maalitti beeka naannoo tokko naannoo aartii baaluun isaa tokko beeki. Joo akkasi. Okay, bareeda bareeda.
maaltu si Amma Oromoon Tigrii hunda gurgurinaan jedhaa jirti. gurgure Gurguru? gurgure Qaxaayee nu gurguru haala faaxee moofatee gurguru kamtu gahe? isaan lachuun gahe haati faatee deemfatee illee hin gahe. Asuufo Geesse. dirqama amma jarri sadii gurguramuu qaba. Kuullee takka illee gurgure yoo dandeesse. Kuullee sun nafeetee isheettee neeru. Ufii nafeetti tola isheettee na biraatti na neeru. Komentii jala jirti. Si dhageesse. Eegaa toloo achi jirti. Waan eeggadda si duuba yaa si duuba walii galan ishiif mubaarak. Osoo dullootan fedhatu itti seente jechaa ni jira hamzaan. Kanaafuu muudii qabate isheettee. Anuma kiyyatti wal bilcheeffataniiti anuma liisanii gabboon kutan haramsee jira. Okay. Har'a gaadachuu bareedini bilchaatee amma geessee jirti. Bareedaa baqa. Raafuun kaaneere. Nama seenee adii amuraas tura. Baqaalitti haa turu waan dadhabe nagaan turu sargii ilaalanitti himanna. Inshaallah isinitti haa tolu jabaadhaa waan gaarii akka gootan ni beekama. Salaayee. Baay. Faamni halkan gaarii qabaadhaa. Hin waddaachuu haalleen.